وإذا كان الله أكبر ماذا يفعل من ليس له قوت يومه أو ليلة نحن وقت شديد كانوا جبنا أنا قرأ ساعتي كما ملكي إن شاء الله تعالى عصبت والنمو نبربات سوليجر وأيرو والقبض تلتي سلم كان كيسا كان نبربات سوليجر كم برون دلنا ونورات تاو مالف جنان gosa ibadati waan yeroo kana keessatti geggeeffamuudha akkuma yaada bakka jumu'aa adda addaatti kan geggeeffamu sagantaa waa'ee mataas natti fakkaata haa ta'u malee hamma rabbiin namaaf laaffise namni hubateera kan immoo hin hubatin insha allahu ta'ala asirratti hiika argata jechuun yaadna allahu akbar innis maal jennaan maal jettu laata yaa rabbi وإذا كان الله أكبر وإذا كان لقد شرع الله لنا ربنا في ختام هذا الشهر المبارك صدقة الفطر ربي كينيا تمرجع كان كيسر صدقة فطري زكاة فطري ربي كرانو أسرتي ولينو دبروكم يوم كرانو هجرار برا لما برما زكاة بوالا واجب قرام تفيز هجرار رسول لي مدينة تقولاني برا لما عمر رسول الله ولا لبيكتا وقاشت تامي شانتا وقامي كسومي وقامي زكاة باس رسول صلى الله عليه وسلم وقا sagan wagame kasog sagan zakat wagga sagan akasi tauban para nama sirkamanu gora kharanu gorame hikmani sa'u malik wa mal hikma tuhuratan lis-sa'im min al-lagwi wal-ithm nama soome abis sinafiru ها ورنا قادمنا كما وجد جرس الأبوة الجرل حكمان سامالي فنان أمرة للصائم من اللغو والإثم نما صومو أكا كل سوداب جيتشا بدي نسوما كيسو جيتي أكا نما تبجو بدي أدادا وانا كسي وجل ساكر رادي كورا بجل أكو مغازو وطعمة للمساكين mas miskinun nya kajir nyatalu fakir rakatin duromanu waqaful lahum ala su'ali yawmahum buyadira buyadi sana kajiri kadara kabalu akuma amba akasumas namni zakka kana basu wani ne basu izharun li ni'matillahi da faibasa jalani ni'ma rabbi bagal jujra kan rabbi soma sanarati gute kesalle sagargare jale bagal jura basa ربي شكروا كيس جرا واحد من الحكمان نسا لا سلفا ونلو ترادبان ولا مدبان نانو واقع شديد سني كاسو ديمنا أنا كبابا ساتي كبابا لكن كاكيستي وتقفان يوم كراغو دمتي يوم زكاباسو كراغو دم هجران رابا لامات ونني بنا ميبو أكا نباسو مباديرا كوليسو أكا مسكينا نياتا تاو كدارا أكا كبو سلفان حكمي نسامان واجب وسنة الزكاة واجب حديث كيسة حديث عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر زكاة فطر إلى ربي يركم قول إجرا إن يرد على العبد والحر قلب الشافي في المدورة أكو مكانس إلى عبد البرد بشورا من بقدرات مسلما راكتان رب الكبوت أبرفا إن يرد الكبتات نمني سيرة الكبتات على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين مسلما را نما بيشوس نما قدا دبرتي ديرا غربيشا برمرو كان رد الكبتات شنفان هل تجب على الجليل زكاة باسون والفقراء جرو راهيم بافمو kan ulfagara jirurra ulama keessatti dubbatanii dubbii keessatti dheerata caalaan jechaadha
akka jumhurri ulamaa irra jiranutti akka ibnul munzir naqaletti zakaan fitriidha nama ulfa garaa keessa jiru irratti dirqama hin ta'u. Gari sahabat kau Utsman bin Affan fan di bahasa turani amma akkuma kana Abu Hanifaanis mazhabni isaanii sana caalaan jechaadha nama ulfa ta'ee jiru kan lubbuun itti afuufame ji'a afurii olii sanarra zakaan dirqamni hin jiru jechuudha. Garuu yoo baase sunnaadha yoo irraa baase ni danda'a. Waa jahaffaan miqdaaruhaa likkii kam likkii zakaa. Zakaan hammamtu kennamaa kiiloo meeqa kubbaayyaa meeqa jechuudha. Saa'un min tamrin aw sha'iirin saa'ii tokko tamrin raayis sha'iira raayis yookaan waan biraarraa saa'ii tokko kennama. Saa'iin kun akkam wasaa'u arbaatu amdaad saa'iin muddii afur jechuun hammaarri nama giddu galee akkasitti arfansaati. Hammaarri jara duraaniiti wagga kiilootti deebisnu saa'iin rasuulaa sallallahu alaihi muddii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam saa'iin isaanii jechuudha. Gaafa kiilootti deebi'u kiiloo lamaaf walakkaa yookaan kiiloo lamaaf giraama 675 waan akkasii dhaqa. Saa'ii Madiinaa Sana wala babinaan garuu ambilli wala bus ala kulli kiiloo lama ol kiiloo sadii gati kana keessatti minaan gati wala buufee wanna karuuza akkana masiin jedhela nama karuuzaati waan adda addaa jira boqqolloo keenya affachuu mala kiiloo sadii gati kiiloo lama ol kana gidduu keessa kubbaayyaatti yoo deebiin kubbaayyaa 8 Bayar saddeet baasuun nam tokko irratti dirqama ta'ee jira jechuudha. Waqtuhaa waqtii isiin keessa kennamu. Waqtii isiin keessa dirqama taatu maal? Dhagaatuuti? Waqtii isiin keessa dirqama taatu waqtii lama qabdi. Waqtii fadiilaa fi waqtii jawaazaa qabdi. Waqtii keessa baqqaatuuf waqtii immoo keessa kennuun caaltuu taatu jirti. Waqtiin caaltuun ganama guyyaa ciidaa osoo gara ciidaatti hin deemamin yoo yeroo sana kenne caaltuu taate. Waqtiin jawaazaa immoo gaafa 29 gaafa 28 irraa kanarraa fiduu danda'a. Kan isin dirqama taatu halkan guyyaa ciidaa sana halkan ciidatti ibsu sana gaafas dirqama taati jedhan. Torbaffaa sadeetaffaan ما هي الجنس التي تخرج منه؟ جنس مال الرابط. زكاة كل نياتا بيلدامو نياتا نمامو واني نياتا نمو مال الرابط. إني ورسين الرابط وان المنا ما نياتو الرابط. وان المنا ما نياتو الرابط. وان المنا ما نياتو الرابط kan akka yeroo isaa keessatti akka aadaa yookaan akka naannootti beekamaa ta'e namni sun irra guddeessa fayyadamu jechuudha. Warri baasu sun irra guddeessa kan fayyadamu. Fakkeenyaaf irra guddeessa nyaata isaa xaafii nyaata yoo ta'e xaafii irraa baasuu qabu. Boqqolloo yoo ta'e boqqolloo irraa baasuu qabu. Saglaffaan gaggabaabsee ta'uu bira darbannaa ifaadhasi. Salgaffaan immoo hal yushtaratu nisaab qabeenyi namarraa hafuun ni sharratama moo sharratamu? Kan قابيننا مرة هون بشرطا ما في علق النبي صلى الله عليه وسلم فرضية زكاة الفطر على الجنس لا على المال. قابيننا رتر الرافي لرسول صلى الله عليه وسلم مسلم الرتي مسلمة غربيشة برمدوة بچوة بدات جنوة ديرة رتر الكمتاتي qabeenyi isaa hammas geesse qabeenyan jedhe. Kanaaf namni muslima ta'e baasuutu isarra jedha. Gaafa kam waan halkan isaatiif guyyaa isaa nyaatu waan sanarraa haftu gaafa qabaatee jiran. Wanni halkan isaatiif guyyaa isaarraa haftu sun kiilocha yookaan immoo kubbaayyacha hamma sana guutuu dhiiftu
amma fi sana kennata jalan mega genyer sagan kurnafan ماذا يفعل من ليس له قوت يومه أو ليلة نمني وني كان أبو يا قافسي كيف كان قافسي نيان سبر إذا ودي نيان سبر الجر ما نقول نيسامو كنا إذا كيسا إذا رتي كارين كمان توجلو جالاني فراتي كنا جتورا جلاني فراتي كه إذا فراتي سنرا باسا جلان أكا ابن عثيمين فاير رديمني غاري نولماي كنا رديمني كودا توقفان هل يجوز أو هل يجزئ إخراج القيمة بري باسون بري قمتني بقولون كبايا سدي ثمنا بتجلني بري سالك كيساتين كنون هم بقامون بقو لا يجوز إخراج القيمة على الراجح هم بقو وجدتشان كان كنا مسلا أبين جوان تيراب birri kennu kam namni qabenya kamne o birri male bete ha kennu jalan asumati birra orfan kudalam babban esatti debit zakat ewti kennamti kala enyu dem ila aina tusra masarif zakat enyu akasi kennam abani sin kennamtuf abuma zakat inni kan kennamu kennamti zakat inni qabenya rabaw asnafa sadde rabbi qur'ana kesati dubbate ورا سديتن سناف كنا ايو نجري الفقير فقيرة الفقراء والروات كلهم كمنه والروانتين قوتي وابتن كمنه مساكين امس مسكين ورا مسكين في فقيرني مسكين ولا بني فقيرة جتون كان nyaata dhugaatiin ofii dandeenyu umma danda'an wama hammaalle miskiinni immoo kan bituusi amma waan ittiin buluu qabu bituusi waan ittiin qabu jechuudha bituu miskiinummaan faqiirummaa miskiinummaa raachitu jiraatu rabbina jaalumaa baasu sadaffaan warra zakaatti hojjetan العاملون عليها زكارت warra hojjetan zakaa sana warra qoqoodanii akkasitti ummataan gahan jallis fudhachuun ni baqa Abrafan warra qalbiin jala islaamummaa barsiifamu uffara gorfamanii daawwanitti godhame waamamanii akka jedhe asallamanuuf zakaan kennamee fi zakaan nyaachifamuun hin baqa garuu uffara warra kaanii immoo hin baqqa'u uffara warra kaanii hin baqqa'u shanaffaan fakkurriqaaf gabricha of baasu jedhu yookaan gabricha taqamu akka inni bilisoomfamu gochuudhaaf kennu fudhachuu danda'a والغارمون والرام اللي دين الرجل دين يفرق فلجل الدبن جرك كثير الجنة وساعون في سبيل الله وركع ربي كيس تتعاون والمسافرون أما اللي مسافر توتا كرا ربي كيس ديمن وركنا تفرقها أجل كدا كدا شرف كدا أفرفان كنا سدفان إلى أين لا تصرف الزكاة زكاة المقارنة كميتي كنا مولين بكان أينو رجولن دامو أو رجولن دي نامي رجولن دي كافرا من كنا مسلمان كنا ما غنيين كنا مو أما اللي زري رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم كنا مو ماريف جري زكاة نياتا وانتي أكو بكرس نمني نفقان سرجرو nama nafaqaan isaa isarra jiru kennuu hin danda'amu nafaqaa jechuun nama ati nyaata nyaachisuun sirratti dirqama ta'ee jiruuf kennuun zakaa kennuuniif hin baqqa'u eenyuuf al-furuu' wal usul furuu'aa fi usula jedhu karaa abbaatiin abbaadhaa kaasee hamma eessaatti karaa dudubbeetti akaakayyuu akkachi yoo lafarra jiraatanii jarri fudhachuu hin danda'amu zakaati kenniif furuu'n immoo ilmoo Muhammad muraati odeen fudhachuun danda'uu jiran hawaashii keessatti immoo laman akka warra acmaama wasiila eessuma maal akkasii kana keessatti walla bari caalaan jechaachi keessattis jarraafis hin kennamini kan nama biraa fudhatanu jarris kan nama biraa fudhatanu jechuun caalaa jiran ifaramni
هل يجوز نقلها إلى بلد أخرى بيا كيسة صوما نسني بيا برات زكاة باسون من بكامو بكو بيا زكاة كيسة تكنمو رسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم جلالي غني جلال رحمته فقير وجلات ديفم جلال والرما كيسة صومي جرم سنة كيسة باسا جلال غاف حاجة مدة جل ملي أكم فا مسكين أسكي ساول غوكا فقير والغه بكا براتي مو إرمري چهاج وسيسا غافته لبودا نسرورا نرغم بكيتس غافة سنة بون دندا نمني بكا تو قد سومي أچمتي بوتا سوما ساتي بوتا سنتي باسا زكاة أچتي كنا تاجران نم تو قومي موكي نوني بكا برشنفان أنا يجوز يطعامها لواحد نم تو كيچا حكيمان ساتي تيماتي نما كسيدي كنون دندا أمون دنداو إن دندا غافة نبيچسون وان دبتا مسانا كيساتي اتحاجوما غافتي غافة بدچورا فقاتي نم تو كو كنونس إن دندا أما ربي أكستنو هابرسيس يا رب يا الله أمس بوتا تو كنت غوراني أكا مساجدا بكا تو كسنة غوراني أجرا اللي هيرونيس ندندا أما چالان وصوبا بكا تو كنت بلا بسكينو دول غورا بكا تو كنت غوراني چالان نتفقادا ربي أكسلو بتاسيس وانا هدوسا سنتي كان زكاة سمتسيني غباب سنا